Welcome back to Jara Physics Academy. In this video, we clearly explain Grade 12 Physics Unit 5 Basic Electronics Review Question 5.3 step by step. Review question 5.3. What is rectification? Sirreessituun, qajeelchituun yookaan jijjiirtuun maali? Before giving the definition of rectification, let us first define what rectify and rectifier. Jalqaba osoo hiikoo rectificationii yookaan sirreessituu kan jennuun sanatti otoo hin seeniin rectifying maali? Rectifierin maali kan jedhu haa ilaallu. Rectify jijjiiramuu yookaan sirreeffamuu. Rectify is converted alternative current into direct current. Rectify sirreeffama kan jennuun kaarantiin jijjiiramaan gara kaarantii kallattiitti jijjiiramudha. Rectifier is an electronic device that converts AC into DC. Rectifier yookaan sirreessituu yookaan jijjiirtuu kan jennuun meeshaa elektirooniksii ta'ee kaarantii jijjiiramaa gara kaarantii kallattiitti jijjiiruudha. Rectify jijjiirama yookaan sirreeffama kaarantii jijjiiramaatu gara kaarantii kallattiitti jijjiirama. Rectifier jechuun ammoo meeshaa elektirooniksii ta'ee kaarantii jijjiiramaa gara kaarantii kallattiitti kan jijjiirudha. Erga kana ilaallee gara deebiitti yommuu ceenu answer. Rectification is the process of conversion alternating current into direct current. Rectify jechuun kaarantiin jijjiiramaan gara kaarantii kallattiitti jijjiiramuudha jenne. Kaarantiin jijjiiramaan gara kaarantii kallattiitti yommuu jijjiiramu adeemsa keessa darbuu qaba. So adeemsa kaarantiin jijjiiramaan gara kaarantii kallattiitti itti jijjiiramu rectification jedhama. Sirreessuu, jijjiiruu jennaan jechuudha. Adeemsa kaarantiin jijjiiramaan gara kaarantii kallattiitti itti jijjiiramu rectificationii jennaanii jechuudha. AC current flows back and forth. Alternative currentiin duraaf duubatti kan yaa'udha. Direct current flows in one direction. DC'n garuu kallattii tokko qofaan kan yaa'udha. Fakkeenyaaf humni ibsaa mana keenya keessa jiru kaarantii jijjiiramaa yookaan ACdha. Meeshaaleen elektirooniksii tokko tokko garuu kanneen akka bilbilaa fi laaptooppiidhaa kaarantii kallattii yookaan DC barbaadu. Kanaaf yoo kaarantii jijjiiramaa kaarantii kallattii duraa fi duubatti yaa'u kana kan gargaaramnu yoo ta'e meeshaalee kanneen nu jalaa gubuu danda'a. Sababa kanaaf maal gochuu qabnaa? Kaarantiin duraa fi duubatti yaa'u yookaan AC'n kun gara kaarantii kallattiitti yaa'u yookaan gara DC'tti jijjiiramuu qaba. Kaarantii jijjiiramaa kana gara kaarantii kallattiitti jijjiiruudhaaf meeshaatu nu barbaachisa. Meeshaan kaarantii jijjiiramaa gara kaarantii kallattiitti jijjiiruu rectifier diode jennaan. Adeemsi immoo kaarantiin jijjiiramaan kun gara kaarantii kallattiitti itti jijjiiramu rectification jedhamu jechuudha. Rectification jennaan. So rectification is the process of conversion alternating current to direct current. Question number 2. Describe the function of resistor and the capacitor in electronic circuit. Sarkiitii elektirooniksii keessatti dalagaa ittisuu fi kaappaasitaraa ibsi. Answer. Resistor is a measure of the opposition
to current flow in an electrical circuit. Ittisoo jechuun hamma mormii yaa'insa kaarantii sarkwiitii elektirikii keessatti uumamudha. Fakkeenyaaf akkuma bishaan tuubboo keessa yaa'u yoo tuubboon bal'aa ta'e bishaan ni baay'ata. Ittisni xiqqaadha jechuudha. Yoo tuubboon dhiphaa ta'e immoo bishaan ni xiqqaata. Ittisni guddaadha jechuudha. Tuubboon bishaanii bal'aan ittisoo xiqqaa qaba. Tuubboon bishaanii qal'aan ittisoo guddaa. Kanaaf reezistaansii jechuun akka tuubboo bishaanii sanitti laaluu dandeenya jechuudha. Hamma tuubboon bishaanii hamma bishaan achi keessa yaa'u to'atama. The function of resistor dalagaaleen ittisoodha. To limit or control the flow of electric current in circuit. Sarkwiitii keessatti yaa'insa kaarantii to'achuu yookaan daangeessuudha. Akka fakkeenyaatti lakkooftuu bishaanii cinaa bantuutu jira. Bantuu bishaanii jechuudha. Akka bantuu bishaanii sana jechuudha. Bantuu bishaanii sana yoo kan guddifnu ta'e bishaan guddatee yaa'a. Bantuu bishaanii sana kan xiqqeessinu yoo ta'e bishaan qallatee yaa'a. Kanaaf reezistaansii akkasitti ilaaluu ni dandeenya. To divided voltage between different parts of a circuit. Humna elektirikii yookaan volteejii kutaalee sarkwiitii garaagaraatti qooduudha. To protect components from too much current. Sababa baay'achuu kaarantiitiin meeshaan akka hin miidhamne eegaa jechuudha. Yoo kaarantiin baay'ate meeshaan waan miidhamuuf kaarantiin akka hin baay'anne ni to'ata jechuudha. To convert electrical energy into heat in some application. Hojiirra oolmaa tokko tokko keessatti humna elektirikii gara ho'aatti jijjiira. Anniisaa elektirikii gara anniisaa ho'aatti jijjiiruu danda'a jechuudha. The second is capacitor. Capacitor, it is a component that stores charge and then discharges it into the circuit when there is a drop in circuit. Capacitorri qaama elektirooniksii kan chaarjii kuusuu fi yeroo sarkwiitiin gadi bu'u deebisee gadi lakkisuudha. Kanaaf kaappaasitara jechuun akka bakka kuusaa elektirikiiti. Inni yeroo sarkwiitiin elektirikii argatu chaarjii ni kuusa. Yeroo humni elektirikii yookaan voolteejiin gadi bu'u immoo chaarjii sana gara sarkwiitiitti ni deebisa. Chaarjii kuufate sana. Fakkeenyaaf akka biirkaa bishaaniitti fudhachuu dandeenya. Yeroo bishaan jiru yaa'aa jiru ni kuusa. Yeroo bishaan dhaabbatu gadi lakkisa. The function of capacitor stabilizing or smoothing voltage. Volteejii tasgabbeessu. Storing charge for a short time. Yeroo gabaabaaf anniisaa kuusu. Improving circuit operation. Sarkwiitii keessatti hojii sirreessu. Deebiin gaafii lammaffaa kanneen olitti ilaalle ta'a jechuudha. Question number 3. The DC current through each forward bias diode in a full wave rectifier equals A. The load current, B. Half the DC load current, C. Twice the DC load current, D. 1/4 the DC load current. Kaarantiin DC tokkoon tokkoo daayodii looga fuulduraa keessa darbu sirreessituu dambalii guutuu keessatti kan walqixa ta'uun A. Kaarantii fe'umsaa yookaan kaarantii meeshaa sana keessa darbu, B. Harka lama yookaan dachaa kaarantii fe'umsaa, C. Walakkaa kaarantii kallattii kaarantii fe'umsaa,
Daa tokko arfaffaa kaarantii kallattii kaarantii fe'umsaa. Explanation: in a full wave rectifier, the DC current through each forward bias diode is exactly half of the total average DC load current. Sirreeffama dambalii guutuu keessatti kaarantiin tokkoon daayodii loga fuulduraa keessa darbu walakkaa hamma waliigala kaarantii kallattii fe'umsaati. Depending on the working principle of full wave bridge rectifier, akkaataa hojimaata sirreessituu dambalii guutuu irratti hundaa'uudhaan during the positive half cycle D1 and D2 conductors in series and D4 and D3 reverse biased. Yeroo marsaa walakkaa poozitiivaa daayodii tokkoffaa fi lammaffaan ni dabarsu. Akkuma sarkiitii armaan olii irratti mul'atutti D tokkoffaa fi D lammaffaan yeroo walakkaa poozitiivaa irratti kaarantii dabarsaa jiru. D sadaffaa fi D afuraffaan immoo kaarantiin akka hin darbine dhowwaa jiru. During the negative half cycle, D3 and D4 conductors in series and D1 and D2 reversed biased. Akkuma asirratti argitan yeroo marsaa walakkaa negatiivaa D3 fi D4 ni dabarsu. D1 fi D2 kaarantiin akka hin dabarre ni dhoowwu. Because each diode is only active and forward biased for 50% of the total time, it only carries half of the total average output current. Sababni isaa kaarantiin sun daayodii gidduutti qoodamuuf kaarantiin DC yookaan kaarantiin kallattii kan daayodii tokko keessa darbu walakkaa kaarantii kallattii isa guutuu ta'a jechuudha. Kan isa tokko keessa darbu walakkaa kaarantii kallattii isa guutuu ta'a jechuudha. If IDC equals to total average current delivered to the load, ID equals to the average current through an individual diode, ID equals to IDC over 2 or ID equals to 1 over 2 IDC. So the correct answer is C. Question number 4. The basic reason why a full wave rectifier has a twice the efficiency of a half wave rectifier is that A. It makes use of transformer. B. The heating loss is much less. C. It utilized both half cycle of the input. D. Its output frequency is double the line frequency. Sababni bu'uuraa sirreessaan dambalii guutuu gahumsa dachaa sirreessaa dambalii walakkaa kanaa qabuuf maali? A. Transformera fayyadamee waan hojjetuuf. B. Ho'i inni dhabu baay'ee waan xiqqaatuuf. C. Galtee isaa walakkaa marsaa lamaanuu waan fayyadamuuf. D. Deddeebiin yookaan frekwensiin bu'aa dachaa deddeebii yookaan frequency sararaa waan ta'eef. Explanation: efficiency of a rectifier measures how much of the incoming AC power is converted into DC. Gahumsi sirreessituu tokko hamma anniisaa AC isa galu irraa hamma meeqaatu gara DC'tti jijjiiramee kan madaaluudha. AC irraa hammamtu gara DC'tti jijjiiramee kan safaruu jechuudha. Efficiency
of a rectifier is defined as efficiency equals to direct current output power over alternative current input power times 100. A half-wave rectifier conducts only during one half of the input AC cycle, while a full-wave rectifier conducts during both halves. Sirreessituu dambalii walakkaa yeroo marsaa galtee kaarantii jijjiiramaa walakkaa tokko qofa dabarsa. Innaa sirreessituu dambalii guutuu garuu yeroo walakkaa lamaanuu ni dabarsa. Yeroo walakkaa poozitiivii fi yeroo walakkaa negatiivii jechuudha. So the reason is due to uses both half cycles of the input signal. Kanaafuu sababni sirreessituun dambalii guutuu dachaa dambalii walakkaa ta'eef kaarantii jijjiiramaa inputii sanaa yookaan galteedhaa marsaa walakkaa lamaanuu waan fayyadamuuf. Marsaa poozitiivaatii fi marsaa negatiivaatis waan fayyadamuuf. The reason is not due to a transformer usage, number of diodes, and output frequency. Sababni isa kanaa kanneen irratti hin hundaa'u. Transformera fayyadamuu, lakkoofsa daayodiitii fi bu'aa frequency, bu'aa deddeebii yookaan output frequency kanneen irratti hin hundaa'u jechuudha. The maximum efficiency of half-wave rectifier is about 40.6%. The maximum efficiency of full-wave rectifier is about 81.2%, which is roughly twice that of the half-wave rectifier. Gahumsi olaanaan sirreessituu dambalii walakkaadhaa naannoo 40.6ti. Gahumsi olaanaan sirreessituu dambalii guutuu naannoo 81.2ti. Kana jechuun sirreessituun dambalii guutuu dachaa lama sirreessituu dambalii walakkaatii jechuudha. Mee gabatee armaan gadii kana haa laallu. Picture half-wave rectifier, full-wave rectifier. Cycle utilization under half-wave rectifier uses only one half cycle. Marsaa sirreessituun dambalii walakkaa marsaa walakkaa tokko qofatti kan inni fayyadamu. Yeroo poozitiiva gubbaa ni fudhata, yeroo negatiivatti gadi bu'u immoo ni muraa jechuudha. Kanaaf gidduu gidduutti maal ta'aa deema? Banaa ta'aa deema jechuudha. Isa poozitiivaa qofa fudhachaa deema. Sirreessituu guutuu irratti uses both half cycle of the AC input. Marsaa lamaanuu marsaa poozitiivaa fi marsaa negatiivaa inputii kaarantii jijjiiramaa ni fayyadama jechuudha. Maximum efficiency gahumsi isaanii olaanaa under half-wave rectifier approximately 40.6%. Under full-wave rectifier approximately 81.2%. Akkuma olitti ilaalle gahumsi olaanaan sirreessituu dambalii walakkaa 40.6%dha. Sirreessituu dambalii guutuu immoo 81.2%dha. Energy wastes annisaa isaan qisaaseessan. Under half-wave rectifier, high or the other half cycle blocked. Akkuma beekamu sirreessituu dambalii walakkaa rakkoon isaa inni guddaan jechuudha. Annisaa jalaa qisaaseessa. As gubbatti hoggaa ilaallu dambalii poozitiivaa kana lamaan gidduutti annisaa guddaatu qisaasaa banaa kanarratti. Kanaaf yeroo sirreessituu dambalii walakkaa annisaa baay'eetu jalaa qisaasaa. Under full-wave rectifier, low, almost all input is directed to the load. Yommuu sirreessituu dambalii walakkaa immoo xiqqaadha annisaan qisaasa'u. Maaliif? Dambaliin poozitiivaa walitti aanee waan jiruuf annisaan qisaasa'u baay'ee xiqqaadha. Danda'uun maal jechuu dandeenya? Kaarantii jijjiiramaa inputii sana gara loodiitti kallattumaan jijjiiraa jechuudha osoo hin qisaaseessin. So akkuma gabatee kana keessatti ilaalle gahumsi olaanaan sirreessituu dambalii walakkaa sirreessituu dambalii guutuudhaati. Therefore, the correct answer is option C.